الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masyaallah, duraan dursee ulamaa'in keenya laffaatii dheeraadhaan diin kana nuufi hawaasa itti dabarsuudhaan tattaaffii fi aarsaa ol'aanaa warra kafalee manguddoo teenya hawwan keenya islaamummaa irratti dhaloota warra asiin ga'e akkasumatti illee barsiisota mana barumsaa kanaa madrasaa Bilaal hojjettoota bulchiinsa isaatii wajjin akkuma walii galatti barattoota arra eebbifamuu fi maatii firoottan eebbifamtoota hundinuu baga Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa guyyaa gammachuu guddaa guyyaa eebba barattoota keejii sadaffaa bara 2017 nagayaan Rabbiin isiniin gahee alhamdulillahi rabbil alamin. Galanni rabbii keenyaati. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa guyyaa kanaan fayyaa nutti tahee nagaa nutti tahee eebba guyyaa kanaan nu hafuudhaan rabbii keenya galata. Alhamdulillah rabbil alamin. Galanni rabbiiti jecha asumaanuu warra milkaa'ina guyyaa har'aan kanaatiif sababa tahan qooda qaban haga jechuunis yeroo isaanii aarsaa godhuudhaan akkasumatti illee deebiiti qabeenya ofii aarsaa godhuudhaan yaadaan humnaan waa hunda baasuudhaan ilmaan kana sadarkaa kanaan gayan maatii barattoota barsiisota keenya bakka bu'oota hawaasa kanaa koree madrasaa Bilaal tajalqabaatis taamma hundeeffamtees hundaa'uu jazaa keessa rabbi isin haa kafaluu jechuun barbaada. Maatii barattoota hogguu jennee manguddoon arra duniyaa tanarra hin jirre mana kana bu'uuruu keessatti hawwan arra duniyaa irra hin jirre madrasaa Bilaal bu'uuruu keessatti warra ammaan tana dhukkubsatee sireerra jiru yookiin hospitaala jiru takka mana isaanii dadhabee galee hunda isaanii jazaa isaanii firdoosiin rabbi haa galchuu fi warra duniyaa tanarraa deemee hunda isaanii rabbi rahmata haa godhuuf jechuun barbaada. Arragaa guyyaan akkuma reefuun tana jechaa jiran guyyaa haasawa dheeraatti qabnu miti. Haasawni keenya gabaabaadha. Gammachuma kanaa fi ulamaan tun maatiin itti nu gammaddee ijoollee tana ulamaan nu eebbisnaan haasawni kanaa waliin ni jira hin jiru jechaadha. Dhaamsa arraan tana warri wal garree guyyaa biraa wal arguu dhabuus waan malluuf yoo rabbi jeegaa eebbi teenya taan tasilaa ayyaana abbootii jennu guyyaa kami guyyaa jahaa alhadaas deemu tahaa jechaadha. Saniif ergaaniin dabarsuanii kallattuma bara dhufu yookiinis ganna kanaatiif bara dhufu sanuma qofa isin beeksiseetuma keessummaa kabajaa afeereetiin sagantaa kiyya gabaabsaa wanni jiru dhimma galmeedhaan wal qabsiisee galmee bara 2017 jiru galmee bara 2017 guyyaa eegaluu ni beektanii maa uftan galmee bara 2017 guyyaa eegaluu ni beektanii haya ammaa sirraan deebi'aa sirni dhaggeeffatan galmee bara 2018 guyyaa eegaluu isinitti himu abakka sirri manni hordofaa jirtan yoo rabbi jee baatii takkaaf arra guyyaan lama ji'a takkaaf manni barumsaas qophii godhu haa godhu barsiisonni boqonnaa fi ziyaaraa maatii bira deemuu barbaadanis haa deemanii ji'a takkaaf boqonnaa kanninee baatii hagayya
yookiinis baatii hamlee guyyaa takkarraa haga kudhanii. Irra deemu galmeen barattoota keejii sirri naafee keejii lammaffaarraa haga kutaa 8 yoo rabbiin keenya fedhe inshallah baatii hagayyaa guyyaa takkarraa haga kudhanii guyyaa 30 booda jecha yookiinoo naasee guyyaa takkarraa haga kudhanii. Barattoota haaraa wanni jiru sambooda yoo qaawni jiraatee iddoon jiraate mariidhaan kabeessisnu tahaa akkasitti naa qabadhaa sanii kabiraa akka nasiibaa nama biyya gadhiisuu barbaadu nama mana barumsaa geeddarachuu barbaadu akka qaawni iddoon biraa duraan cufamne osoo biiroo cufannee yaane duratti waraqaa gaggeessituu isaa kanninaaf waan ta'eef guyyaa baatii kana guyyaa 6 kutaa takka haga 8 ayyaana abbootii goonaa guyyaa 7 baatuma keessa jirru tana taamma 11ffaa jennee eegallee baatii adoolessaa tana jechaadha guyyaa 7rraa haga guyyaa 10 isniinarraa haga guyyaa jimmataa hanga san keessatti barattoota biyya geeddaruu barbaadu yookiin mana barumsaa biraa jijjiirrachuu barbaadu aliyaa gaggeessitu yookiinis mashanyaa isaanii guyyaatti kenninuufi tanaas naa qabadhaa. Inni biraa wanni dhaamnu yoo rabbi jee warra keejii lammaffaarraa qabee haga kutaa 8 barnoota jannaa kennuudhaaf waan deemnuuf guyyaa barnoota jannaa san irraa eegallu guyyaa 7 eegalla guyyaa 6 eebbisa goonaa kutaa takka haga 8 guyyaa 8 irraa qabee kallattiin barnoonni keejiwaanii haga kutaa 8 ji'a 2 barnoota ijoollee cimsuudhaaf ji'a 2 kafaltii ji'a 2 qarshii meeqa jennee guyyaa ayyaana abbootiin wani guyyaa walgahii Dabrehimne qarshii 1000 jechuun ji'a takkaaf 500 ji'a takkaaf 500 waan galmee wanni jaamu hin jiraatu isa san beekanii daree takka qofaaf barsiisaa qopheessine adara ammas daree takka qofaaf barsiisaa qopheessine ogguu laallu barsiisonni garii waan deemaniif daree takkaaf immoo humna ni qabna keejiwaanii keejituu daree takka siriin daree takka haga 8 daree takka qabna eenyu keessummaawa amma arraan kana warra asirratti ol baasne kana kan baasne Muhammad asirratti baasa Faatuma baasa amminammoo achi teessisaa jennee teessisne moo eenyu ol baasne asirratti eeyyifama rafuunis eeyyifama kaas baasne kamiin jeemeenaa himame warra dura dhufe ol baasne waa takka loogiin dalee dhageessaniini ka dura dhufe ol baasne bootaan nu guutamnaan warra boodarra dhufe as teessisne amma ka ijoollee tana madrasa irratti akka waliin baasne nurraa godhe mana barumsaa osoo hin ta'in eenyu jecha maatiidha jecha akkas isanii jecha ijoollee daree takkitti ni qeebannaa san booda immoo daree biraa yoo humna qabaanne ni ilaalla nurra laaluu hin dandeessanii dhaamsaan gana dhaamnaa arra ijoolleen nu eebbifamtu ton ijoolleen keejii 3ffaa ton dhiira 167 galmaawee ture habbaa lamaan nurraa sababa adda addaatiin nurraa keessaa irratee ijoollee 165 dhiiraa dubartoota 144 galmeessine hundi isaanii ni jiranii waliigaleessaa ijoollee 309 guyyaa eebbaa kanaan geenye jirra. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kun dalagaa keenyaa miti dandeettii keenyaa miti dandeettii warra samiiti numa jechuun nama gatiin qabne tokko rabbiin kafana nu qabe malee gatii keenyaa miti rabbi haa galatoomu eeganaa ulamaa irraa eegalee koreedhaan hawaasni kun haa galatooman barsoonni keenya haa galatooman jechuun barbaada. Inshallah moon itti gammade arra eebba amata kanaa wanni adda godhu nuti ijoollee tanaaf wanni qopheessine isaaniif kitaaba eebba isaanii qopheessine fudhatanii galtan inshallah. Eda maayii eda oriental sillaasee irraa qabee hanga haakima waliigalaa baajaan dhabnee miilaan dhufne eda
halkan sa'a torbaan sitti mujjira achirraa baajaaji harkannee hanga madrasaa bilaan dhufnee jechaadha. Achittis waa daleenyee gara sa'a 8 sanbooda karamanaa galle. Amma subii morma madrasaa keessa deebinee salaat achirraan baane amma jettame laffaatii tanaatu bu'aa agartan kana fide jechaadha. Keessattuu barsiisota keenya mee arra barsiisota keenya kanaaf naa ililcha hawwan. Ayo warri dhiiraatis tabbiisaa uwwisu mee barsiisota keenya. Annama jechuun hin barbaachisu. Jalatoomaa jechuun hin barbaachisu. Rabbi jazaa isin haa kafalu. Taniin addatti itti gammade arra eebbifamtoonni akkumaan isin jedhetti kitaaba san qaban kitaaba san kabarataa 309 qopheessine sanirraa fuula keessaatti footoo ijoollee hundaa qaba. Fuula duraarratti kabarataa tokkicha eebbifamuu qaba. Ijoollee danuu tana keessaa toora ijoollee shaniiti. Rakkinni teknikaa waan mudate arra kitaaba san nuu fudhaati boru nu deebisaa boru sirreessina ijoollee shan qofa ijoollee danuu tana keessaa. Dhiifama nun gootanii maatiin shanan duruu dawwallee fi barosoo asin dhufin rakkoo akka naannotti argame dhiifama nun godhaa jennee hanga san duruu dawwallee fi jirra osoo asin dhufin jecha. Dhageessanii akka waliigalatti dhiifamaan isin gaafadha. Ammaas galatoomi jechuu kan hin barbaadu eegaluuti sanis qopheessine gurbii xixiqqoo takkaas qopheessine sartifikeetaan ijoollee tanaaf qopheessine booda Sheekh Muhammad Amin ijoollee tana hunda isaaniitiif kitaaba tokko tokko narraa simadhaa isiniin jedhe kitaaba Quraanaa. Kannaa olii kitaaba Rabbii irra wanni guddaa dachi kanarra hin jiru jecha. Saniif adda wanni godhu eega baranaa kana ammas warri ala dhaabbatu kun dhiifama nu godha jaalanneetii miti haala dhaabu jiru nama. Wayi jaalanneetii miti jechaadha. Waan namni gadi akkasitti himu namni nam beekne na yaamaniiti barsiisonni hanga bikka hawaasni dhaabbatu ani hin taa'u jechuufin asuma dhaabbachaa jiru akka nagartanitti dhageessaniimi. Hawaasa aduu keessa kaa'anii fi gaaddisa taa'uun sirriif aadaa akkasiitti hin qabnu sanii na dirqanii kursii takka irra taa'inaan jaan keessummaan guddaan oguunan dhufu biiroo barnoota irraa kursii tiyyarraa irraa hin ka'e kursii namni dardaraa tokko irraa ka'e achirraan taa'ee abbaan kursii sanii nan dhufeeti kursii tiyyarra teesseeti kursii tiyyarraa naa ka'inaan jee abonuus hin jenneeni haya humaa rakkoon hin qabu jeetiin irraa ka'eeti dhaabbata fiyyadde jee kana hundaan nu qunname maal jettaniif sanidhee kana goofatumaatiin hangana kaa'ee humaa rakkoon qabu inshallah akkasitti eegaan hangana jee irra deebi'uudhaan maatii keenya baga gammadan inshallah galma izni rabbiitiin kan fakkaatus numa jaarranna dhageessanii waan hin jedhe arra yoo dhaabbanne boru gattaa'uu teenya inshallah yoo rabbi jee kutaa jahaas irratti laffaanee jirra kutaa 8 irra laffaanee jirra firii bareedduu akka bara dheengaddaa caala ni eeyna hayyama rabbiitiin sanis ni eeyna inshallah waan nurraa irratee waan nuti beeynu hayyama rabbiitiin sanis ni guuttanna inshallah manguddoon nuti qabnu koreen qabnu hawaasa wajjin ta'anii waan amma duran dalagan abdiin qaba isinis nu bira dhaabbattan jee abdiin qaba eegaan hangana jee kallattiidhaan keessummaa kabajaa biiroo barnoota naannoo keenyaa naannoo Hararii bakka bu'uudhaan ergaa as dhufanii kan nu dabarsan obbo Misbah Muhammad kabajaa fi ulfinaan akka gara waltajjii kana na affeertaniin isin gaafadha. Asumaanuu biiroo barnoota naannoo keenyaa biiroo barnoota aanaa haatiin manni barumsaa keenya eegalarraa qabee sadarkaa kana ga'uudhaaf isaan hundinuu hooggansa duraanii qaama